Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kafuune jalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Amantii futaan saddaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya laalle kan dhiiraa kan intalaalle hundi keessan bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha. Akkuma jalqaba seentaniin viidiyoo kee kana laayikii tuquu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya taatan hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya hin taane subscribe godha maatiin haftaas ninjira yoo maatii taatanii viidiyoon kiyya haarofti angadhiisu jechuudha isin bira qaqqaba jechuudha yookaan isin gaha yoo isin illee fayyaduu baate ammatti illee itti fayyadamuu baatta yeroo biraatti isin fayyadaman ta'eef akkana fakkaata jechuudha akkuma isin argitan kana teebilii akkana bareedu kana wajjin minxaafii akkana bareedu kana wajjin firaashii akkana bareedu obboleettiin teenna haadha ofiitiif dalaysistee maatii ofii surprise gootirti jechuudha obboleettiin teenna qaalii atiyyuu nuuf beekta kana qofa miti akkasuma soolaarii illee biraa qaba meeshaan kun eessa deemee hojjettanii minxaafiidha akkasuma teebiliidha firaashaa 4 fi tiraasii 12 akkasuma ammallee soolaariidha haadha ofiitiif surprise gootee waabee namni hin beekne jira waabee iddoo jechaadha waabee iddoo deemee jira jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha akkuma isin argitan meeshaan kan xiqqaadha waan ta'eef jechuudha kana sadiiti meeshaan sadiiti jechuudha haa ta'u jechuudha meeshaa garagara gadhiisuuf viidiyoon guutuu waan naan taaneef ka hundaatu ka abbaa garagaraati namni tokko miti abbaan hundi of beeka jechuudha obboleettii teenna qaalii meeshaan kee akkana fakkaata viidiyoo keessan na erginaan jette waan biisi ta'e viidiyoo keessan sin ergine firaashiin kan kee firaashii akkana fakkaata firaashii 12 fi tiraasii firaashii 4 fi tiraasii 12 fi akkasuma minxaafii kanaa fi ittaansee teebilii jechaadha teebilii akkana bareedu kana haala kanaan baasee fi jira hojjedhee baasee fi jira jechuudha maashaallaadha kana gaasiif haa ta'u meeshaa kana guutuu isaa akkana walirratti birrii meeqaan baastee hojjettanii birrii 43 fi 100 fi birrii meeqa ture yoo akkas ture isin hin beekti anamma dagadhee jira garuu 43 birrii afoo ta'uu yaadadha 43 fi birrii biraattu iyyuu afoo jira jechuudha dhibba meeqa taateen beeku 43 fi 140 natti fakkaata akkas ta'e naannoo sanii meeshaan isii akkana fakkaata jechuudha minxaafii dabalatee teebilii dabalatee jechuudha firaashii 4 fi tiraasii 12 dabalatee maashaallah haala kanaan jechuudha akkasin argitan kanatti haala kanaan xumurattee bahee fi jira jechuudha maashaallah sin jedha obboleettii teenna qaalii namoonni barbaadanii haala kanaan akkana dalaasifachuu ni dandeettanii sinin jedha maatiin kellee irraa jaalataan gammada hidhee yaada minxaafiin maachii firaashiitiin argitanii bifti diimaan kun maachii diimaa saniin godha maashaallah akkana fakkaata jechuudha minxaafiin hedduu waan bareeddee natti tolteef jirtuuf jecha minxaafii kana bitee minxaafiin kararii hedduutu jira qumatiin isaa meetira 3 garaan isaa immoo meetira 2 akkuma isin argitan kana namni afee ana nama biraati waan ta'eef seeraan afaniin jiranii achiin iddoo duwwaa hambisaniiranii osoo as butanii garuu akkanatti bootaan hin hafu minxaafiin bareedduudha bakka jiddu galeettidha jechuudha itaansii ammallee majliisa obboleettii teenna qaalii nama lama wal ajajatanii obboleeyyan lamaanii isituun as jechuudha shashaamannee kana kun ammoo hadaabbaadha jechuudha obboleettii tiyya qaalii of beekta jedhee yaada akkana fakkaataa meeshaan kan kee jechuudha haala kanaan muraadi jechuudha majlisni kun majlisa muraadi akkasnatti fakkaata ifama yoo maqaa kee dogoggoree fi majlisa meetira 6 jechuudha haala kanaan hojjetame bareedee bahee fi jira jechuudha yeroon isin ajajjatte yeroo meetirii takkattiin birrii 9,000 ti amma garuu meetirii takkattiin birrii 9,000 fi 200 galuu isaa warroonni ajajjattanii narraa qabdan hin beektan jedhee yaada warroonni dhiyoo ajajjattanii ammallee gatiin isaa akkasuma 9,200 waan ta'eef namoonni jechuu barbaadan jedha hedduu bareedee jechuudha mana isiitti illee ajaa'iba ta'ee galee fi jira jechuudha maashaallah mana isiitti illee bareedee galee fi jira kana gaasii haa ta'u rabbi nagaanitti si galchuu yaada muraada kan keessi guute waan ati yaaddu hunda walitti qabee rabbi nagaanitti si galchuu namarra taa'ee gammadee akkasuma maatii fi firoottan ofii irraa ittiin galfatee akkasuma dadhabbii ofiitii fi fuula ofii of duratti ilaalu rabbi si godhu sin jedha obboleettii tiyya qaalii majlisni kee haala kanaan dhumateera ammallee taansee meetirii 12 jechuudha majlisa meetirii 12 hasaasa jechuudha inni kuni obboleettiin teenna qaalii Soofiyaalleen haala kanaan majlisa meetirii 12 jechuudha haala kanaan hojjechiifattee baafattee jirti jechuudha
mitirii takkatti birrii 9,200 ajajattee xumuratte. Sofiyaa rabbi nagaanitti si agalchu sin jedha kana gaasiifaa ta'uu akkasuma ka atillee ka fira keetiin galfattee maatii kan kee irratti boqachiistee ofii keetii irratti boqattee akkasuma dadhabbii kan kee jechuudha. Of dura irratti ilaalta jechuudha ka irraa gammaddu ka ittiin buhaartu siifaa ta'u sin jedha obboleettii tiyya qaalii ka gammachuu siifaa ta'u gammachuun mana kee haaseentu sin jedha akkana fakkaata nagaa rabbi si agalchu majlisni kan kee haala kanaan si dhumatee si bahee jira jechuudha akkanatti jechuudha maashaallaadha. Haala kanaan hojjechiifattee karaariin isaallee karaarii baay'ee bareedu namoonni filannoon keessan jechuudha karaarii majlisa kanniin jechuudha akka ummuu muraadii ta'ee ka Sofiyaa ta'ee akkasuma majlisa kanniin keessa filannoon keessan kana ta'e jechuudha dhuftanii keessan na dubbistanii ajajachuu ni dandeettanis ni jedha maal kana qofaa miti akkasuma viidiyoo kiyya hanga ammaatti gadhiise viidiyoo gara naannoo 400 ka deemu jechuudha viidiyoo kana guutuu seentanii keessaa filattanii waan isinitti tole waan qalbiin keessan yaadu keessaa argattanii dhuftanii keessan na dubbistanii hello jettanii yoo jettan haala gaariidhaan isinii baasee isinii hojjedhee maatii keessan biraa fi yookaan bakka isin feetanii fi mana keessan isin geessine isin gammachisuun kenna akkuma itti fufetti jira isiniin jecha akkuma isin argitan maal kana qofaa miti meeshaa fannicharaale meeshaa hedduu babbareedaa ta'e miidhagaa ta'e jechuudha haala gaariin akka oomishni isin baasaa jiru isinillee quba qabdanii akkasuma ammoo namoonni jechuu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 lakkoofsa dabalataa duwwaa 919 irratti heloo jettan gamumaan argachuu dandeettanii karaan isinitti argattan WhatsApp fi Telegram qofa jechuudha imo yoo seenanii imo nam tokko qofa asusiisa nama hedduun asusiisu akkasuma imoodhaan osoo hin taane ka ittiin dubbisuu dandeettanii Telegram fi WhatsApp qofa warroonni imoon daawwatan imo namarraa kaastu jettan isinirraan kaasu ammallee isinitti ma'ante imo isinirraan kaasu waan ta'eef yookaan WhatsApp yookaan Telegram kootaatii keessan dubbisa kanniin yoo isinirraa kaasu baadhee kanniin yoo isinirraa kaasu baadhee namoonni biraa namni isin dursu waan jiruuf namoonni yookaan sagalee na qabee na dawwalaa ture waan isin dursuuf malee wanta biraatiif miti isin dubbisa kanniin lamaan jechuudha nagaatti horaa